Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saasariitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatii fi intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixataa amajjii 16 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo amajjii 8 bara 2009 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Mana hidhaa Qilinxoo guban namoota jedhaman dhimmi isaanii yakka ilaalcha irratti gaggeeffamu cufataan akka ta'uuf abbaan alangaa gaafateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati. Atileet Faayisaa Leellisaa dorgommii maraatoonii magaalaa Hiwustan keessatti geggeessame lammeessoo bahuun injifate qophii ispoortii keessatti dhiyeessina. Har'a as Yuunaayitid Isteets ayyaana dhalataa qabsaa'aa mirga namoomaa ka lubicha Dr. Maartin Luuter King ayyaaneffataa ooltee kan qabsoo okkara hin qabne geggeessuudhaan guutummaa addunyaa irratti beekame Dr. King eegaa ajjeesame waggaa 48 oli. Sagantaa keenya keessatti gara boodaatti dhiyeessina. Pireezidaanti Obaamaan baroota bulchiisa isaanii waggoota 8 keessatti Afrikaarraa abdiirra kaayamee ture dhugoomsammoo dhugoomsine ka jedhu irratti xiinxala jimaata dabre jalqabne har'a xumurra. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma balleessa oduutiif gara jaallanneetti deebina. Namoota mana hidhaa Qilinxoo guban jedhamuun du'a namoota 23f sababaadha jedhamuun shakkaman yakki ilaalchi cufataan akka irratti gaggeeffamuuf abbaan alangaa gaafatee jira. Kanneen hidhaa keessa jiran immoo ammayyuu bulchiisi mana hidhaa dararaa nurratti raawwataa jira jechuudhaan nyaata lagachuun mormii isaanii dhageessisuu dubbatu. Hedduun isaanii immoo himata irratti dhiyaate irratti mormii kan hin dhiyeeffatin ta'uu dubbatu. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaa ergee sora. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa nama 38 mana hidhaa Qilinxoo jiran nama mana hidhaa kan gubuu isaaniitiif nama duunam 28 itti gaafatamanii jedhe murtii isaanii yookaan ammoo dubbii isaanii akka mana murtii cufataa ilaalu dhaddachaa 19 gaafate. Akka bukaatoon warri hidhaa jiru obbo Wandimmoo Ibsaatii fi obbo Mahammad Nuur jedhanitti abbaan alangaa addaa iyyannoo dhiyeeffachuu malee keessoo iyyannoo tana seeraan keessa hin beeku nulleen ilaallee yaaditti kenninaa jedhe. በመሰረቱ በዝግ ችሎት የሚታይ ጉዳይ ቢያዩት ቢሰሙት ምናልባትም ስሜትን የሚነካ wanti qara wanni mana murtii namni ittiin seenu yookaan ammoo mana cufataatiin ilaalan waan argan yookaan ammoo yoo dhagaan qalbii namaa buta waan nam dallansiisa waan jeequmsa uumaatiif waan qalbii namaa haammeessa kasaab tokko irratti xiyyeeffata fa'a kunin ammoo dubbiin tun ammoo sun hin geenne kunin waan murtii cufataatiin ilaaluu malanii miti jedhe warri manidhaa hardha mana murtiif fidan keessa akkum durii rakkinni gargaraa isaan irra ga'uu isaanillee dubbatan akka abukaatoon obbo Wandimmuun jedhutti jarii ammallee mana dukkanaa keessatti hidhamuu akka malee mana dhiphaa keessatti hidhamuu fi nyaata lagateetiin rakkootaan himachuu jiraachuu isaanillee dubbata. Warra 38 dubbii tanaanii himatan keessaa kaagammaa mana murtii hin dhiyaatin obbo Fiqiruu Maaruulleen hardha mana murtii dhufeetiin waan himataniin caqafate. Jar kana abaa'oo yookaan ammoo gimboota 7 waliin hojjetanii Itoophiyaa irratti rakkoo guddoo uumuuf karoorfatanii itti qophaa'aa turanillee jedhaniitiin himatanii dubbii isaanii ammallee ammajjii 24 bara 2009 dabarsan. Konkolaataan waraanaa kan humnooti gamtaa Afrikaa kanneen Soomaaliyaa keessa jiranii fi minibaasiin tokko walitti rukutamanii yoo xiqqaate namni 9 ajjeefamuuf kanneen 15 ta'an madaa'uu aangawoonniif namoonni ijaan argan dubbataniiru. Kunis dilbata kaleessaa galgalaan daara magaalaa Moqdishoo ta'uun ibsamee jira. Balaa konkolaataa humnooti waraanaa gamtaa Afrikaa yookaan Amisoomiin dhaqqabee fi lubbuu hedduu galaafachuun kaduraati jedhame kun ganda Alaamdaa jedhamtu laafolee cina jirtutti yoo ta'u Moqdishoo irraa gara kibba dhihaatti fageenya kiiloomeetira 19 irratti argamti. Konkolaataan Amisoom Moqdishoo irraa ka'uudhaan ituu gara Afgooyyeetti qajeelaa jiru balaa kana geessise. Namni 5 ajjeesee kanneen yoo xiqqaatan 8 ta'an madeessuu Amisoom dubbateera. Aangawoonni Amisoom bulchiisa naannoof akka ibsanitti shooferri konkolaataa waraanaa kun minibaasii siviilotaatti rukutamiin dura konkolaataan sun to'annaa isaatiin ala ta'uu hubachiisaniiru.
Pireezidaantiin Gaambiyaa ta'uudhaan kan haaraa filataman Adaamaa Booroo amajjii 19 kakatanii aangoo akka hin qabanne gochuuf pireezidaantiin biyyattii Yahyaa Jamee iyyata ugguraa galfatanii jiru. Dilbata kaleessaa galgala televezyiyoona mootummaan haasawaa akka dhageessan Jameen guyyaa dhumaa jedhamee kan kaa'ame amajjii 19 hin hojjetu paartiin hundumtuu murtii mana murtii muummichaa eeguu qaba jedhu. Gaambiyaa waggootii 22f ka bulchaan Jameen filannoo muddee tokko gaggeeffameen injifatamuu isaanii labsamee ture. Jameen jalqaba irratti injifatamuu isaanii ega simatanii booda deebisanii didan. Paartiin isaanii torban tokko booda koomishina filannoo irratti waan seeraan alaatu deemsifamee filannoon keessa gaggeeffame sirrii miti iyyata jedhu galfate. Iyyata Jameen galfatan irratti manni murtii muummichi deebii kennuuf baatilee hedduu gaafataa jedhu aangawoon. Jameen garuu murtii kennamuu eeguu qabna. Agasittuu waan jijjiiramu tokko hin jiraatu akkuma duriitti itti fufnaa jedhaniiru. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan haaraa filataman pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo eega qabatanii booda yaada waliigaltee qabaachuu ka fedhan ta'uu har'a Aangalaa Merkel yookaan chaansilarittiin Jarmanii waadaa seenaniiru. Garuu aangawaan kana waliin adda addummaan jiraatus Awurooppaan karaa ittiin gara fuulduraatti tarkaanfattu lafa kaa'atteetti jedhan. Tiraamp dhuma torban darbee waa'ee gamtaa neetoo fi akkasumas deebii Jarmaniin baqattoota Awurooppaa seenaniif laatte dogoggora jechuudhaan qeeqa yeroo dheeraaf dhiyeessan egarree deebi'anii booda Merkel immoo kana dubbatan. Akkanatti fakkaatutti nuti warri Awurooppaa itti galii keenya nu harkaa qabnaa jedhu Merkel. Kanaaf walii wajjin dubbachuun nu barbaachisaa jedhan. Barliin keessattuu ta'uu duutiif ibsa ka kennan Merkel akka dubbatanitti miseensonni gamtaa Awurooppaa qabsoo farra shororkeessummaa irratti walii wajjin hojjechuu qabnaa jechuun hubachiisaniiru. Kan pireezidaantii Ameerikaa 45ffaa ta'uudhaan filataman Doonaald Tiraamp kakatanii aangoo qabachuu guyyaan 4 lafa hafeetti hawaasatti kan nageenya biyyaa waliin wal falmii haaraa keessa seenanii jiru. Daarektarri CIA dilbata kaleessaa gaaffiif deebii gaggeessaniin Tiraamp sodaa Raashaan addunyaa irratti uumte bal'ifatanii hubachuu hin dandeenye jedhan. Kana malees waan hin taane dubbachuu fi barreessuu irratti fuulleffatan kun immoo Yuunaayitid Isteetsiif fedhii ishee miti jedhaniiru. Aangawaan kun kan dubbatanii sa'aatii hanga tokko keessatti Tiraamp gama tiwutariin deebii kennaniin kan yeroo dhiyoo keessatti bakka buufamuuf jiran namni kun Tiraamp yeroo Mooskoo daawwatee turetti hariiroo quunnamtii saalaa qabaa ture jedhanii gabaasa qabatamaan taane sabaa himaatti gabaasuu maluu jechuun gaaffii keessa galchan. Oduu sobaa gidduu kana dubbatamaa jiru isatu baasee laatas jedhaniiru. Aangoonni kanagaa garuu iccitii sana nuti hin baafne jechuudhaan falmaa kan jiran ta'uun ni beekama. Riphxee loltoonni Siiriyaa marii nageenyaa wal waraansa waggaa 6 guutuuf jedhu xumursiisu torban dhufu Kazaakistaan keessatti gaggeeffamu irratti kan argaman ta'uu beeksaniiru. Aangawoonni riphxee loltootaa har'a akka jedhanitti walga'iin amajjii 23 magaalaa galma mootummaa Kazaakistaan keessatti jalqabamu dhukaasa dhaabiinsa argamsiisuuf waa'ee gargaarsa dhala namaaf hojii seeraan alaa mootummaan gaggeessu irratti xiyyeeffata. Hawaasni addunyaa weerara Raashiyaa dura dhaabbachuu qaba kan jedhan itti aanaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baaden Doonaald Tiraampis deeggarsa jabaa gochuu qabu Yukireen waliin michooma akka uummannis gaafatan oduun keenya kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa dhiifama dhaggeeffattoota keenyaa Fayyisaa Leellisaa dorgommii maaraatoonii as Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Houston keessatti geggeessame irratti lammeessoo ba'uudhaan injifatee jira. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa Gaaboonitti jalqabamuun isaas gabaasamee jira. Oduun ispoortii irraa kanneen itti fuuleffata gara soraattan sin dabarsa. Afrikaan taphachuu jirti.
Ijoollee isii biyya alaa Awurooppaa kee jiranillee itti hammattee dorgommii kubbaa miilaatiif Gaabonitti taphachuu jirti ammaan tana Toogoo fi Ivory Coast waliin taphachuu jira daqiiqaa 80 fi sekondii 21 jiranii gooliin hin galle Afrikaan taphaa jirti. Dorgommiin AFCON dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaati bara 2017 biyyi 16 ammaan tan dirree Gaabonitti walii yaa'iitiin taphachuu jira. Dorgommii waancaa Afrikaa 38 keessoo tana guyyaa dheengaddaa Gaabonitti jalqabanii amma gammaatti goolii 10tti gala. Akkuma reefu jenne Ivory Coast fi Togoon waliin taphachuu jiranii daqiiqa 30 fi sekondii 55 tagammallee gooliin hin galle. Ivory Coast fi Togo xaaneetiin Kongo Dimokiraatittii Rippaabilikaatii fi Morokootti waliin taphata. Tapha guyyaa dheengaddaa irratti Giinii fi Giinii Bisawu tokkoof tokkoon gargari bahan. Burkiina Faasoo fi Kaameruunleen akkanuma tokkoof tokkoon gargari bahan. Senegaal ammoo Tuuniiziyaa 2-2 adabdee gammaatti goolii 11tti gala. Aljeeriyaa fi Zimbaabuween 2-2 gargari bahan. Tuuniiziyaan daqiiquma lammeessoo irratti xiqquma goolii keessa hin buufatin. Kubbaan Ahimed Akaachii dhiite sibiil dhoofte irra deebit malee sila sullee uumamaa abdiif eegatan Tuuniiziyaan carraa silaa argachuu malte hedduu dhabde. Taphii AFCON kun akkamitti deemuu jira warra kubbaa miilaa taphatuuf jaalatu keessaa tokko Belaa Alemaayyooti Pensilveeniyaa magaalaa Filaadelfiyaatti bilbilee abboo taphii kun akkam deemuu jira jedheen. Dorgommii baranaa kana Gaabonitti geggeeffamaa jiru haala gaariidhaan geggeeffamaatti jira. Haa ta'u malee waan si ajaa'ibu keessa akka dorgommii FIFA qopheessee jiru keessaa isa tokkodha kan Africa Cup of Nations waancaa Afrikaa kun haa ta'u malee Gaabon kana keessatti amma dorgommii geggeeffamaa jiru keessaa biyyi sadarkaa dhumaarra jirtu kubbaa miilaraan akka Afrikaatti warra amma dorgommii irratti hirmaachaa jiran keessaa biyyuma qopheessitee jirtu Gaabon kanaara sadarkaan ishee 108 jechaadha akka addunyaa irratti sadarkaa kanarra jirti Afrikaa keessaas isa dhumaarra jirti haa ta'u malee dorgommii ishee geggeeffattee turte baniinsa yeroo darbee haa ta'u malee tokkoof tokkoon Giinii Bisaawoo wajjin baate jettee ammas achirratti wanta adda taasisu taphattoonni Giinii Bisaawoo Awurooppaa jiraatu haa ta'u malee taphattoota kubbaa miillaaf utuu hin taane achi jiraatanii jiruu dhuunfaa isaanii dalagu kanneen keessaa warreen taaksii oofaa jiru waamicha isheen goote keessaa amma waan hin argadhe jechaadha. Haa ta'u malee yeroo har'aa kanatti immoo amma Ivory Coast fi Togoon tapha isaanii geggeessaa jiru baay'ee tapha gaariidha. Ivory Coast immoo jedhee yaada maaliif taphattoota baay'ee bebbeekamoo kanneen akka Solomoon Kaaluu fa'aa kana achi taphachaa jiru. Joonaatan fa'aa kan jedhamanii Pirimeer Liigii Ingilizii irratti warra taphatanii. Akkuma kanaa Wofeet Zahaa kan jedhamu tokko kan Ingilizii ture amma tapha Afrikaa waancaa baranaa irratti lammummaa isaa jijjiirratee waggaa 23 gadiif biyya Ingiliziidhaaf taphate amma immoo Ivory Coast taphachaa jira jechaadha wanta haaraa mudannoo baranaa kana irratti geggeeffame keessaa tokko isa kanaadha jecha. Adoota jennu atilleen kubbaa miilaa taphatta garee tamii taphatta kana biyyi jirtutti kilabii wayii ijaarrannee taphannaa naan jette gaaf tokko maan taphatta ees taphatta? Gareen taphadhuu fi garee Black Africans jedhama. Achi keessaan taphadhaa. Black Africans jechuun? Dorgommii kana waggaa guutuu geggeessina amma bara waggaa lamaan darbee shaampiyoona taane ture bara nagaa akka tasaa ta'ee sadeessoo taane tumurre. Jechuun garee Filaadelfiyaa kee jirtanii? Eeyyeen. Garee Filaadelfiyaa kee jirtan garee Oromoo moo garuma Afrikaatti walitti dabalame? Gareen kun akka Pirimeer Liigiitti kan geggeeffamudha akkuma biyya kanaatti jechaadha.